harreen gargaaru jettan afaan kamiin gabbaatanii nama dhuunfaa atleen gargaaruu dide minaamin jettan min maali shemila callisa warri deeggartoonni keessan nu arrafanillee please dhogadha abbaan fedhan rabbi nama dhukkubsaa rabbitu nama dhukkubsaa rabbitu nama fayyisaa dhibeen daanyaa rabbiiti an nama gadda namaatitti gammaduu miti nama dhukkuba namaatitti gammaduu miti ilma oromootii miti xilaanni bineensi mukaa akka dhukkubsatu akka rakkatu hin fedhu wallahi hin fedhu garuu ani rakkoo namaa hin danda'u na mucaa hin gargaaramne jettan mucaa maashin irraa cite kana bar gaafa ijoolleen jimmaa feemasoonni wal geette gastii ufiitirraa aadaa keenya addunyaatti beeksifanna jette namni gastirra fidee oromoo wal barsiise miliyoona tokko birrii Itoophiyaatii ol gargaare aslii dhaban maaliif hin dubbatan ibsan hin gargaaramne jettan mucaan birrii an gargaarsiserraa rakkataa biraa gargaaraan jiru leenca buusaan jiru innaataachuu afarti bila yoo namni callisu maal abbaa keessanii godhatan kennaa mucaa birrii mucaa maan dubbanne mucaa gargaaramne jettan maali isin jala sodaattuu nama seenaa ani wallahi lubbuutii yatana nabaa malee nama tokko akka sodaannes akka hin somnes akka hin ashqaabbannes hin beeytan na dhiisaa narraa wal dhogadha asliyootaat gandaan naman filatu gosaan naman filatu amantiin naman filatu giddiin yoo dhufte immoo maannam nama dhuunfas ta'e gareen ijaaramte akka gandaattis akka amantiittis akkuma feetetti dhufte kophaa kiyya ofirraatti deebisa abdii kiyya galatoom rabbi siyaa mul'isa sigalemti hin beeytan baalageen durriyyeen asraggicee mina giraachuu oromoo miidiyaa kanarraa qabdu anaaf ana qofa waan natti fakkaata hin gora kalaan mankuut alaa ragamu namni natti himeen jiru hin beeku alaaqamu ani kaayiroo qaaman jira malee yaadan hin jiru qalbiin hin jiru yellawu gargaarsi an gaafataa ture ifaaf bilisa arra guyyaa ijoollee meeqa gargaarsise ija keessan duratti dhufte bootte rakkoon isiin amansiise sinigala miti 50 barbaade ija keessan duratti miti mucaan tokko dhufee 40 jedhe ijoolleen biraa dhufanii galchan allaqe kiisa kiyyaa baaset bar argaan ture bilbilaan ani bor nama bar kiisa kiyyaa baase rakkataa karaa nama deebisu bar tawut ani wallahi birrii dhibba takka kiisaa qabaadhee beelaa yoo natti dhufe beela galeetiniin beela nama baasa nama tuttuqinaa please keessattuu gurbattii kubbaayyaan ergamtuun sun shataab dhiisa akka gandaattis nu arrabsaa turtan gareen teessanillee ummata guutuu arrabsaa turte bara nama biraa gargaaruun mala leenca 15 buusuun mala wal dhoggaa ta'ut gaafa afaan isinitti bahe wal qabadhaa warri amma ijaaramtanii iyyitan dheengadda gaaf gargaarsa ummata arsii maal jira turtan dhuftanii ilillii takkamaan darbina alaaqaachuu mande maalan giftara asirra jiru ganda kam gosa kam akka ta'e hin beeku kennitanii saxaachuut አንድ ብር ሰጣችሁት አከ ገንዳት አከ ጎሳትት ምን ስለሆናችሁ ነው ዛሬ እንትንጀቹ በርባደን ተውት አንዮን ዝምታ ፍራቻ አይደለም አማሪ አከ አማሪ ሴትማ ጫጥሱን ሶዳችሁ ምት ጫጥሱን በዲ ቀባችሁ ምት ሲኒጋለምት ናማ ጀላ ጫጥሱን ቱፋችሁ ንቀት ነው ግዲን ፉጃና መንቀቢና አባፌተን ገርጋራዳ አለቀ ዘሪንት ያዮ ዱኩሰት ለፈከነ ራዮ ዱምት ይገርጋሪና ወራበዳ ቪዲዮ አናሚቲ ዘሪን ዘሪት ያዮ ዱኩሰት ወራባል ካባ ዮነምኒ ብራቱ ፍደ ይገርጋ አንስሪቲ ማዛሪኪ ያንገርጋና እንጀራ ኦሮሞማ ወልት ቀብና ኖ አኒ ረኮ ኦሮሞ እንደንደን ማለ ረኮ ኡፊ ኪያሚ ኢልማን ኪያሚ ሃራ አባ ኪያሚቲ ረኮ ዘሪ ኪያከት ገርጋርታን ይንበርባዱ ረኮ ከሰን እንደንደው ገራላ ፈዳን ረኮ ኦሮሞ እንደንደው በዚህ አንግል ሃወል ሁበን እሺ ቶለ ከተሪ ራበ ለየማንም ተላላኪ አይደለም እንትን ሶዳ ኦሮሞነራ ጎራብ ኦሮሞነት ያራብ ጊፍተርነት ያራብ እናቱ አፈሪ ብላ ጊፍተር ማሊ ጊፍተሪ አሜሪካ ጨረገሰ እኮ ሉሌ ቦሮ ታዋራብ ነው ሄን ደም ደምነት ዳለጋቹ ደንደነኮ የጅሩን ጅራት እኮ እንዴ ኢልሊ ፊ ለንጨ ፊ ማር ለንጨ ለኮሮ ከማዝረተ መቧጅሩ ከነኮ ለኛ ብርቅ አይደለም እሺ አባን ፍሬ ሚሊዮነር አፍሬዮታይ
ورب الكعبة ككديت نمني لين إبا دقيقة تكبوز سكندي تكمل إرجعون دندو أباب نمني نما أنا برات نما هين كبجمت أورمودا هين جالتامت أني نجيب سجالت دا إيجا كين توك أني أمريكا جرا أني كندا جرا أني أستراليا جرا أني فيمس هيدا أن دعرتو تبا يكما الناس فرت بلاله أصلين إرجعت تستنبذ تيجي ندت نم توك الدنيا كر نمو ما أنسودا دير كم توك أسودا even gaste ki yakana bar nam giftar ringal ubar ana jala olam bar tokkon gal ubar si hiye sawan tokkon qamne fi millionaire oromo ana birati wolqata hundi kaysan ilmal oromo በጣም ነው የሚወዳቸው አለክ ከከነ ራበን ድቀማኒ እይተኒ ወልጀተኒ ማልጀተኒ ፕሊዝ ወረደ ገርቶ ተቀብለን ኑራ ቀበዳ በቃ وفي كيسا ቀባዳ እዚህ ከኑ እንደው isini gaafachuuf immoo alamankubatin bakka alamankubatin namni rakko leenatti himaten jiru namni dhukkuba leenatti himaten jiru shakkama dhalleedhaan garee amma rakkate kana biratti hattuudha bara arrafamaa ture bara hattuu jedhamaan turre gaafas rakkoo sirra gayaa dhiisi mucaan kun riyyaa keeti hattuu miti jettanii gimaataa muji torbee darbee hattuudha jedhamaan turre nama warra arrabsu kana warra rakkate warra dhukkubsate biratti hattuun akkamiin nama gargaara maali kaleessa gisee hattuudhaan akkasiidha jedhamu san hin dhoggine har'a maaliif gargaara sijjammar ምንድን ነው gargaarsa taate akka Itoophiyaawititti dhayne bakka alleeqe guyyaa tokko gargaarama namni guyyaa tokko san dhayne maali torban guutuun nama tokkocha taa'aa ooluun ay dabbiraachuu hunde gargaarsa illee taate isin dura gargaarree jirra barnuti waggaa afur dura bar gargaarree konkolaataa binnee jirra konkolaataa diimtuu ummata tirii irraa nyaata irratti udaanu isiniif deeggartoonni keessan jechuudha nu dhiisaa haa jiraannu takkaa nuti namni nu gargaara hin beeku alhamdulillah gargaarsaas gaafannee hin beeknu alhamdulillah rakkannee beekna bar haati teenya duutee nurraa duutee beekti bar yaalatuu dadhabnee bar alleqe bimaatamu chee nu gargaarsa isin gaafate nu dhiisaa obboleewwan teessan yoo intalli Oromoo takka dhuftee asirratti rakkoo himattee hin gargaaratta yoga barbaade hin dhiifta maftehe ነው asli ayaa gabaam እኔ አስረግጬ መነግርህ feetu gargaaratta feetu dhiifta sitti himaa hin himatte dhuftee asirratti akkaawuntii kun achi jira deemtee gargaarachuu aለበለዚያ ምንም ማድረግ አልችልም ከሰኒራ ሀዘን አስሊን ዋን ተኮራ ቢልስ ምስኪን ቁልቁሉ ምንም አንበር ዮሚረቲ ዋይ ኦሮሞ ከና dhiise beeytanii gaafa namni biraa taphatu goota gaafa asliin geemii taphatu kadhattu maaliif kadhattuma kana maqaan nabadaa jedhee ramadaan waggaa darbe dhaabee ramadaan waggaa lama war erga mee ana asirratti si wajjin kolfu malee geemii ana taphatu argisa giftara dhabeeti leecataatu kun kammaas keessa deemaa jiru koofiyaan kun kaddaan hin cinne kana sigaleemi dhabeeti dhabee mitiyan eenyumaa olitti giftara qabaan geemin namni biraa gaaf namni biraa taphatu goota gisee aslii ta'u koomentiin hundi kadhattu eshi baqa kana jecha waan zariin tiyyan qabne waan sabni kiyyan qabneen maqaan nan badin jedheetiniin dhiise geemii taphachuu argaa jirta zariin teena kadhattu miti alhamdulillah abba torbatti wallaahi yoo kennine malee fudhanneen beeni wallaahi kakadhee isinitti hima wallaahi kennuu malee fudhachuun baranne sinigalee miti hin dhiise kadhattu jennaan kanaan zariiti yan arrabsiisu jedhee saba kiyyan arrabsiisu jedhee geemii makana dhiise dhaabe mee feemasuma kaayiroo Oromoo keessa namni ana dura geemii dhaabe jira amma yoo leenci dhabamnaan giiftiin dhabamnaan dhaabbateen beeku ani osoo halkanii guyyaa taphni afur shan walirratti beellamatamu waggaa meeqa qabrii qabdanii aboo ramadaan waggaa darbe osoo maadara hin dhukkusatin dura geemii dhaabe bar giftara dhabe isinitti fakkaate no namootaa fi ana Oromoo keessa namni akka ana alagaan sodaattu hin jiru Oromolleen Amaarrilleen ammoo attu hin beeytan isanu ijoolleen miliyoona 6 miliyoona 7 qabdu arabnetti ergattee ammoo attu baran nama geemii beellamaa qabu irriba ka'ee seenee mooyataa ture baran sinigaleemi inni kabaabar wal kabajuun bareeda alleqe kasanirra hafe
asliin boru akkas ta'e asliin boru gargaarsa gaafata wallahi video kana waraabadha an osoo boru hinduutaa gargaarsa gaafadhu kanaan jedhan taate waa hinnatti bu'ee waa wayii bu'ee yookiin manaaman argee hindu'a malee gastirra reeffa kiyya fiddanii gastirra du'aa kiyya fiddanii kararra taa'ee hin kadhu tokkoffaa ani waadaa rabbii wajji walitti waadaa qaba an qonna diddaaf halkan guutuu duubatti garafame abbaan kiyya lubbuun jira itti dawwalee isin dhageessuu danda'a halkan guutuu tumamee lafa haa qotuuf jaarsummaa abbaa kiyya wajjin nu ta'anii yaa rabbii kiyya yoo rizqiin tiyya qonnarra jiraatte yoo rizqiin tiyya kadharra jiraatte najjeesi malee lafa nan qochiisin harka namaa nan laachisin jedhee kakadhee biyyaa bahe waggaa 21 kakadhee wallahi kakadhee biyyaa bahe waadaa rabbii wajji qabna kun waggaa 21 guyyaa tokko rakkadheen beeku zanaa biyyee fataa biyyee hiyyummaa kiyyaan jiraadha duniyaa guddaa san hin barbaadu yoo har'a waan misaa nyaadhu qabaadhe am haftaamnu bakka alleqe kiraan manaa 30 natti ga'e doolaara 100 takka qabaannan haftaamin ana ga'u jiru bakka duniyaan biraa suuta warri giftii kennaa jirtan galatooma la ilaha illallah miira keessa galee guyyaa hunda akkatti solo lelee cimana ragate hundi dhufe I don't know amma giftii akkatti yaa'u kun mumkin fuula kiyyatu fuula sadaqaanatti fakkaata oromoon osoo an taa'ee kolfaa jiru giftii kenna ani san hin beeku fuula jijjiiradhu yoo jettan qayyiraallo birrii guurtanii akka miira keessa galtanii gizee allaa'ee fi jiru giftii kennine fiiteen qayyiraallo kadhaaba tarrafe amma iluun hin beeka anaaf iluu bar iluun anaaf iluu wallollee leencanaa kennite si deebisee waggaa tokko waliin oonne bar iluma kana amma saahiba kiyyaa kana si galee miti ijoollee meeqaa jira kanaaf keessattuu garee wal ijaartee na argaaf hudduu viidiyoo wallaalaa leenca takkaa lama darbitu warri gaafa ummanni arsii rakkatu harargee fi harree hin gargaaru jettan dhiirsa keessan inshallah yoo mar'imaan guutuu keessa asli mani waya gaba asliin intin miti maa gargaaru ile manne ante who are you warri arra gargaaramu warri arra gargaarullee gaafa ummanni haadha abbaan kiyya beela ubarna arrabsaa turtan bar naataachuu afarti bela na arrabsaa turtan bar caffaraa turtan bar gaafa nu gubanneetin hin boonu ganda guutuu wal ijaartanii bar natti duulaa turtan bar nama kuma dhibba meeqan kafeematiin hin hafin kabeerri hin hafin everything jechuudha haati tiyyata qabriin isii ammallee biyyaan isiin jedhin arrafamaa turte bar akka dhiiratitti kutadheetiniin sa'aa 24 keessatti jedhee sa'aa 24 keessatti gura isin garsiisa jechuudha risiitii isin garsiisuu danda'a jechuudha dhaqaa feesbuukii jala laalaa jechuudha sinigalee miti wanti maalat indazaan nuti kabeenu afaanin waan dubbanne batagbaar hojiidhaan agarsiisu kasanirraaf an akka asliititti nama rakkoo namaa ta'uu miti nama namatti sinaafuu miti nama namni na caalu hin jira jedhee yaaduu miti nama an nama caala jedhee yaadullee miti hundi keessan kana jibbitus kana jaalattus isin jaaladha garuu warri deeggartoota qabdan buchilloota keessan narraa qabadha an ganda keetirraa rakkoo miti wallahi rakkoo miti amantii keetirraa rakkoo miti giiftara keetirraa rakkoo miti gosa keetirraa rakkoo miti giiftara kee hudduu keessa kaadhu deemi abbaan barbaade kana jaalatu gizee an taa'irunaa kenna yoo mootu namni giiftii isinii kennu as dhufee ka isin gubu jiraate natti hima bilookin as jala hariyaa liivilii 50 maan qaban warabbal kaaba duniyaan isaa yoo oromoo biraa fi alagaa kennamaa jiraate I don't like that nadhiisa yaan manne batnoo minnaara gooynya akka nama waggaa 27 baratee tokkotti anni tokkoffaa dooktora bar hoolota dooktora bar nama fayyaa qabuuf nama fayyaa hin qabne nama beekuu baran maali ati akka kee waan kutaa lama kutaa sadi baradhee biyyaa baay'eetti fakkaadha bushtiiwwan የተሸገረን ሰው አውቃለሁ nama dhukkubsate beeka nama rakkate beeka nama miidhame beeka sobduu beeka hattuu beeka warabbal aziin beeka akkanumatti ina dhalaa gizee gasti kana fidan argitanii yooma dhalaa haasofsiisu
dhalaa takka takka gideetiin jirtu gurseedhaati gursummeetti miskiinuma sagalee biyya isiin jirtu hunda Dubaay jirti Suudii jirti bakka isiin jirtu even nama barreeffama diaspora Kanaadaatiif Awustiraaliyaatiif Ameerikaa as jalatti dubbisee addaan beekisee hanga bakka isiin jirtu yeroo miti kanarra maal abbaa keessi haa godhu akkuma faras gaarii bakka nama takka deeggartee gadhumaa birrii keetti sit garuu anaanitti moo natti hin dhufin anillee waan natti fakkaate godha atillee waan sitti fakkaate godhi utubaan agadhiisan qaba gaafa isin hin beekne gargaarreerra nuti yoo gargaarsa kana illee taate maali sarratanyaa miti kazi balaa aggizenaan akko aggizenaan mee amma obboleessi kee dhukkubsataa obboleettiin caffaraa bulti caffaraa beektu soddaan caffaraa bula obboleettiin caffaraa bulti min maalat nu jazba mahayyimooji kun achi shaaworii seena nadni intaloon asii taphatti soddaan gastirata enee milla argaa nama mina gabbaawne kafirru rifatanii asli mina gabbaaw bushtiiwwan garuma kiyya kana qofa yoo ga'u afaan ho'itaniisin maaliini ummata hoolaa waa takka yaaduun beekne maal abbaa keessanii giddii nama haasofsiiftan enee taamimme ihita indeetti caffiraallechi ana dhukkubee akkamitti halkan guutuu obboleettiin tiyya akkamitti halkan guutuu caffarti ummata hoolaa waa takka beekne kana na'aratullah alaykum hoolota nu dhiisa deeggartoota keessa nurraa qabadha dhiisa na dhiisa ana na dhiisa tot ne na dhiisa abbaan fedhe haa dhukkubsatu abbaan fedhe haa rakkatu an kasammuun kiyya amante qofa bira dhaabbadha yoo feetan warreen amanuu hin gargaartan yoo feetan hin dhiiftan ani illee shiringii kiisaa qabaadheen kennadha jechuudha waan hin amanne sadaqaan giddii hin taatu sadaqaan giddii no hin ta'u yakkamaadha bara injara biratti yakkamaadha hattuudha hattuu akkamitti hattuu gargaarsa gaafatan akkamitti hattuu eeggatan hattuun hin gargaartu jettee immoo akkamitti iyyita bushtiiwwan lamaan nyaama abbaa dhukkubu hunda rabbi haa fayyisu dhukkubsataa oromoo hunda rabbi haa fayyisu nuti nama dhukkuba namaatitti gammaduu miti nama dhukkuba namaatitti gammaduu miti dhukkubsataa oromoo hunda rabbi haa fayyisu hunda isaa hunda dhukkubsataa oromoo rabbi haa fayyisu wallahi rabbi haa fayyisu kana deeggartoonni garuu nu dhiisa piliis nu dhiisa haa jiraannu biyya baqaa jirra nu dhiisa ishii kanuma jechuu barbaada maqaa namallee attaa gochuun barbaadu nurraa wal qabadha wal gorfadha wal dhooggadha kasanirraa hafeen giddiin funyaan tuttuuxanii afaanii waa naman babbaasina akkasi tolee obboleessa keenya mootu mubee ka Suudii jiru anu birrii Itoophiyaa miliyoona tokko ol walitti qabee fi akkaawuntii biyyaa irratti abdii gaafadha harka kiyyaa walitti qabe gaafa warri soddootaa ijoolleen shanan gibe aadaa keenya addunyatti beeksifanna jettee gad darbite gastii kanarra fidee an akkaawuntii biyyatti bansiisee fi gastii kanarra dhufee afaan kiyyaan isin kadhee walitti qabdan birri agarbee taalle sinigalee dabalata yoo barbaade ammallee natti hima irra deebi'ee gargaarsisa aggizaallo isu akka waan nama mucaan sagalee dhabe akka waan nama akka gandaatitti badaan wootan barama mucamata nama ijoolleen dhayitti gaafataa jirtu nyaata geessafi asiira geessafi jirtu bar ijoollee arsiiti bar ganduun maafillee miti kamaal immaan isin halkanii guyyaa arrabsaa jirtan kun guyyaa meeqa dhaqee gaafataar beera meeqa dhaqee gaafataar akkam goona kana caalaa giddi mammaa nama arrabsan piliis bannaataachuu dhiisaa kaa hin dabbara wallahi hin dabbara mucaa maxaahiroo jedhu kana fa'aa maree masarratti gisee maqaa kiyyaa wattaa wallahi ijoolleen jimaa guutuun itti wannoo jettee an kophaa kiyya akka arsiititti sagalee taafii ture kaamma hidhaa baay'ee kan dhiisa tokkoffaa ijoolleen jimaa walitti hinaaffaa dhiisa attaak wal gochuu dhiisa ijoolleen xixiqqoolee waan hubanne mootu
ani soddaa keessanii baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja xiqqaa guddaa warra soddaati hammeenya qabu nama itti naafulleen qabu na dhiisa soddaan soddaa kabajaa jechuudha guutuun keessan feemas illeen normaal illeen qotee bulalleen naggaad illeen baalaasixaan illeen isin warra soddaati kabajaa lammaffaa na biratti qabdan taragaagu alleqa bazii inni qachi